Egaa kan jirtu kabajamtoota hordoftoota Qartuutichi har'ammoo akkuma beekamu turii keenya irratti wanta haarawaa qabadhee isin dhufee jira. Innis akkaataa tapha kubbaa miilaa kallattiin osoo DSTV hin deemne daataa yookaan waayifaa keessan fayyadamuudhaan itti daawwachuu dandeessanii kan isinitti mul'isu. Isas kallattiin hin deeme kanaan deemtanii sirreeffachuu dandeessu jechaadha. Isaaf aappii tokko isin barbaachisaa. Aappichis akkuma asirratti mul'atu aappiin kana jechaadha. Aappii kana pileestaarii irraa buufachuu dandeessanii akkasuma yookaan telegiraam chaanalii kan koo irraa argachuu dandeessanii jechuudha. Isaaf jalqaba aappicha keessa ni seenna. Aappicha keessa seennaa gannu viidiyoo ni eenna jechaadha. Aappichi kun akka nu fidee jira. Aappicha keessa akkuma seentanii kun fakkeenyaaf tapha kalee darbe jechaadha. Tapha yeroo duraa darbe irra deebisuu daawwachuu dandeessu. Akkasumas miidiyaa biyya keessa hedduu kan qabu jechaadha. Fakkeenyaaf miidiyaa CNN qaba, BBC illee qaba, miidiyaa biyya keessa akka fakkeenyaaf EBS illee qaba jechaadha. Afaan Oromootiinis miidiyaa barbaadan ni jira jechaadha. Akka OBNs ni jiru. Kanaaf kan fakkaatan jechaadha. Kanaaf isin tapha kubbaa miilaa kan ittiin daawwattanii jalqaba irratti tapha kubbaa miilaa kana asirratti mul'atu jechaadha. Inni kun asirratti hin ba'u. Settingii tokko sirreessitu jechaadha. Kanaaf settingicha sirreessuu fi as bira ni dhuftu iddoo telegiraam jettu tana iddoo kana bira ni dhuftu jechaadha. Iddoo tana seentu nagannu fiduu ni eenna. Iddoo kana erga inni fidee iddoo kana tuqnaa jechaadha. Iddoo kana tuqnaa kunoo liinkii argitan tana liinkii asii mul'atu tana isii kana qaqqabnaa koppii goona jechaadha. Isii eega qaqqabnee booddee maal goona koppii goona. Erga koppii goonee duuba deemna. Irraa duuba deemna. Erga duuba deemnee as bira tuqaa sadiin tana tuqna jechaadha. Tuqaa sadiin tana asitti iddoo kana tuqnaa. Erga iddoo kana tuqnee booddee erga deemnee iddoo addi chaanal jettu tana iddoo addi chaanal jettu tana jechaadha. Isii tana tuqna. Erga isii tuqnee akkana nuu fida. Erga inni nuu fidee ka koppii goone kana maal goona isa kana peesti goona jechaadha. Erga peesti goone addi jennaan jechaadha. Erga addi goone bifa kana isin fida jechaadha. Taphni kubbaa miilaa bifa kana isin laayivii yoo jiraate asirra bahuu danda'a taphni jechaadha. Kanaaf seentanii daawwachuu dandeessan jechaadha. Isa kana fakkaata. Hamma kan biraa settingii yookaan aappii biraa wal deemnee yookaan sistemii nagaan turaachuun barbaada. Chaanal keenya Qartuutichi immoo sabiskiraayib gochuu akka nuti dhuftan isin jenna. Galatoomaa oolmaa gaarii qabaadha.